arantana wanni gama keessan dhufe osoo gartee waan guddaa gartee viidiyoo guddoo isiniif jechuudha isinii gadhiisu osoo hin ta'in har'a bakka gartee aartii Oromoo itti hidhamee naaf kennaallee akkuma dhahee guyyaa 2 moo 3 jechuudha naannoo san jechuudha turre kanarraa bakka gartee aartii jiru san jechuudha nuti amma naannoo sanii jira naannoo sanirraa jechuudha amma jechuudha sa'aatii meeqa deemee akkuma gartee jechuudha naaf kennaa nama fudhannee bakka san dhaheenetti jechuudha mujirumni gartee kan bitatee bakki gartee jechuudha inni aartii fuudhee geessee sanaa tanarraa jechuudha fagoodhaa naannoo sanaatiin baadiyyaa bakki nama an jiru kun jechuudha hamma ijirraa jechuudha yoonni fi gartee miilaan hamma sa'aatii 2 deemee jechuudha baadiyyaa keessa bakka ilmi namaa jiru mana gartee oma ilmi namaa keessa jirre keessa ol seenee viidiyoo isinii waraabutti jira Oromooti yeroo dhugaa isinii arrantana wallahi rakkoo baay'ee takka rakkadee baadiyyaa keessatti naaf kennaallee ari'anii addaan nu baasanii bakka kennaan jechuudha kutallee nagarree jechuudha mujirumni nu jala ori'anii sababa sanii anillee fiigee jechuudha naaf kennaallee garagaraa oriinee addaan jechuudha gargara baanee kanarraa immoo bakka san dhaheenee jechuudha bakki jechuudha hadiiritti aartii Oromoo asirraa jiru bakka ilmi namaa takka hin jirre baadiyyaa geeffatee achitti ilma namaa maallaqatti kanneen uummanni achitti isaa asirraa jiranii kanarraa gaanii jechuudha nama gartee qabaa nama kana maallaqaa bitatee jireenya isaan asirratti jira jechuudha jiru. Asumaan Oromootiyaa akka gartee du'aa eeguutan dhaamsa rayyaan isinitti dhaammatu maaliif yoo kan jettan taate ani eegumaa uummata rayyaa wallahi kennaallee ari'ee jechuudha addaan baase wanni na gartee ibsadhee geessisu viidiyoo tan waraabutti jiru wallahi qarraadhaan ibsadhee isinii waraabutti jira. Kanarraa tana wallahi kun qarraan kiyyanlee jechuudha egaan qabu dhaamutti jira Oromootiyaa maaliif bakka namni jirre baadiyyaadha bakki nan jiru bakki nasruun jiru sanis jechuudha baadiyyaa keessanii sitti asirraa jiranii kanarraa anillee fiigee jechuudha sababa saniitti naaf kennaallee garagaraa horiine an jechuudha egaan ichi fiigee lubbuu xiyyaanuu tafiitiitti fiigee baafadhe kennaallee eegee jechuudha sababan gartee kennaa eegutti jechuudha sa'aatiin hangana natti geesse. Amma sa'aatii kanarraa sa'aatii halkan sa'aatii 7 walakkaa jirra jechuudha kan nuti jechuudha dhaheenee kennaa fi jechuudha nama hedduutu jira nama kana wajjin itti dhaheenee sababa sanii uummanni qawwee fudhatanii afaan hidhatanii nu jala jechuudha qawwee kan nutti qabanii nu ari'anii sababa sanii anillee wajjin jechuudha fiigee baafadhee kennaallee eegaanii beekanii akkuma miillee amma dura itti hidhamu miila sanii jechuudha wallahi fiigee yoo gatee baafatallee بين إن شاء الله وأنا لقيني رمضان والله لقينا ونحن نفسد تجي والله كرر نفوز جوال كان يجوا أسكار ده فيديو سنورا تجي كنا ولا كنا اسم اللي نيجاتني والله رمضان تجي باية تكاي كذا بعديها إني ما تكون جرى رئيسان جرى تران كان نبي يجوا نامو برتي وجندي نيجي جرى أنا سكرتي تيجي أنا باسي تيجي كي بعده والله Oromooti yetu hai godhaadha rabbiin gartee nagahaan wallahi nasrullee haa baasu mana namni gartee keessa hin jirre baadiyyaa mana namni keessa deemu naannoo gartee isa nasrutti awwaalan lafa gartee jechuudha duraan dhahamtee imaaraa caccabtuu jechuudha bitirooma keessa jiranii mana namni hin jirretti bitirooma keessa jechuudha mana namni hin jirre achi keessa seenee viidiyoo isin waraabeen isin Oromooti wallahi ibaan jechuudha ibaan anaaf qaaqabu hedduu hin nafuu arguu dandeessanii jechuudha kaameraan hedduu hin mul'isu kanarraa jechuudha qarraa'umaan harkaa qabu kanaa'uu dhufittas qabeetiin yoo fuula hiyya mul'ate sababa sanitti isinii waraabutti jira dhugaa yoo dubbanne wallahi Oromoo teenya hedduu waamu godhaadhaa bakka jirtu ni baay'ee takka wallahi rakkoo ajaa'ibaa nu mudate takka rakkoon akkanaa na mudate jeeyyaanne maaliif garuu nasruun obboleessa keenyaa yoonii fi gartee rabbiin isa baasee nama gammanna jeetiin abdii qabaan ta'uu bariyyaanii ammoo ani edana jechuudha garriin deemu sun jirtu halkan kun achi deemanii jiranii
sa'aatii torba bakkuma kanaan jechuudha mana galtee jechuudha namni kun mana namni keessa deemee mana kana keessa jiraachuudha asuma keessaan jechuudha bulee bakka gartee jechuudha magaalaa sanaatti deebi'uu deema. Inshallah rabbiin gartee isallee haa baasu kennallee yoo gartee kan galu taate furmaata inshallah Oromooti du'aa goraadha wallahi akka dhaladde akka nagee rakkoo akkanaati sin garree ilma namaa kan gartee rakkoo dilana nama rakkisus wallahi yani argee hin beeku gama fayyaani kanarraa nuti jabaatti malee rabbii tokko jette hin jabaattu yaani du'aa uummatee sunnitu caalaa du'aa akkam gootanii hin Oromooti yaa an uno akkuma gartee guyyaa kennaa wajjin gartee jechuudha mana kennaatii baane wallahi fata fayyadamtee hin beeku nyaadhee dhugee hin beeku baadiyyaa jirraa baadiyyaa kana keessa galchiisee buluu deema bakka isin galchan tana kanarraa aydana akkanatti bulee deemuuf deemaa jechuudha maali wanni godhu jirtu baadiyyaa kennaa isin gala mee maaliin godha duwwaa baadiyyaa kana keessa taa'ee achitti deebi'ee nasruu baasuu hin danda'u wanni godhu jirtu an jechuudha deebi'uuf hin deemaa jechuudha sanaatti hin deebi'u deema du'aa inni godhadha Oromoo teenya wallahi waan godhuu dadhabee ammataa xiyyaa wanni fidu jirtu as booda tu waan gartee humna ta'e kennaas gaa inshallah rabbiin gartee haa baasu kennaas gartee bakka inni jiru gartee innis gaa wanni eegana addaan baane wanni godhanii jirtu namni kun humna teenya alkutee innis hulii yoo gartee jawaan isaa ta'u walee dalagee irra ta'u walee gaafadha yoo sanii ta'e innis ni gala tanaan isinin jaaruu mootiyaa wallahi du'aa godhaadha baay'ee dhaqa baay'ee takka wallahi rakka deeroo mootiyaa dhugaan isin himaa wallahi rakkoo ajaa'ibaa keessan jira dhugaa wallahi uumama jabaatee jechuudha kana hunda numtee hanga gartee walitti deemutti nagaan naaf turan isin jaa anulii as booda jechuudha borkana mawgaa rabbiin gartee narraa bari'ee gara gartee sanaatiin deemuu deemaa osoo gartee jechuudha qabbana tana keessa yaanee qabbana keessa bulluu wallahi itti fanni hundi na qabee Oromooti yaa an yoo gartee kanaan faannatti dhufan jeetiin as kana hunda gartee as eeguu ture inshallah hanga walitti deemutti nagaan naaf turaadhaan isin Oromooti yaa